هاي كبجمتوتا جلتمتوتا ورلفتوتا channel Rosha Zeno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu baga jiraatanii isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu deebi'ee dhufeetan jira. Haga xumura qophii kiyyaatti nafaana turaan affeerraa kiyyaan isiniin jedha. Barumsi irraas gaggabaabseen isiniif himaan isiniin jedha. Har'a akkamitti pilistoorii keenya ilaallanna, akkamitti namni koodiidhaan nu hordofuutti jira, akkamitti immoo ofirraa hiina, akkamitti bilbila keenya illee orjinaala ta'uu ilaaluu dandeenya. Bilbila haaraa bitanne illee kan of harkaa qabnu illee ta'uu waan kanarraan qabadhee dhufee egaa haga xumuraatti nafaana turaan isiniin jedha. Viidiyoo kiyya kan haga dhumaatti yoo daawwattanii irraa barattu dheetan abdii qabaan isiniin jedha. Egaa garuma YouTube channel kootiitti isin dabarsaa nafaana tura. Egaa hordoftoota kiyya YouTube channel kan koo kunoo isa kanadhaan isiniin jedha. Warri YouTube channel kan koo meewona maatiinaaf hin taane seenaati subscribe like na godhaan isiniin jedha. Kunoo bakka diimtuu kana subscribe bakka jettu kana rukutaati as gubbaarratti mallattoo akka notification wayitu dhufee isinii ba'a. Bakka kanarratti all ka jettu ka gubbaa sanarra jirtu tuqaatii subscribe na godhaan isiniin jedha. Akka viidiyoon kun kallattiidhaan wanta gadhiisu yerootti isin qaqqabuudhaaf oolii sanarra godhattuun isiniin jedha. Egaa warri immoo liinkii Facebook kootii irratti illee na hordofuu feetanii kunoo mallattoo bakkatti kana tuqaatii akkuma kunoo bakka kana dhiifama. Bakka kana tuqaatii kunoo la bakka itti maruu jiru kana kunoo mallattootti kana tuqaatii yeroo kana tuqtanii jettan kunoo karaa Facebook kootii warri na hordofuu feetan liinkii kana tuqaa jedha. Liinkii kana yoo tuqtanii jettan na hordofuu dandeessu jechaadha. Achiinis egaa gara barumsa kiyyaarraatti deebinaa jechuudha. Barumsi kiyyaarraa akkuma isiniif hime akkaataa itti silkii namni nu xalafee jira moo xalafee hin jiru ilaalluudha jechuudha. Bakka foon nambarii keessan irra galtanii raqama barreessu kana barreessitanii jechaadha. Moobaayila keessan irratti Najima Maslaalii 61 maslaalii jettanii barreessitu jechuudha. Akka namni ofirratti nu hidhee jiru ilaaluudhaaf akkanatti barreessitanii Najima Maslaalii 61 maslaalii goone shari'aadhuma kan feetan irratti sendii gootu jechuudha. Amma sendiin godhaa jechaadha. Yeroon akkanatti sendii godhee jedhee fidee barreeffama naa baasaa call forwarding win no reply ka jedhu kana kunoo akkasitti gaa no forwarding fax cms signs akkasitti gaa fideerraan gadeetti naa baasee jira. Yoo namni na hordofaa hin jiraanne barreeffama haala kanaanii kan inni fidee naa baasuu jechaadha. Inni tokkoffaanii kanadha. Inni lammaffaan immoo egaa namni akkamitti ofirratti nu hidhee jira kana ofirraa wanni gochuudhaafi namni ofirratti nu hidhee nama bira deemu jechuudha. Fakkeenyaaf yookaan bakka shabakaa jiraachuu dadhabna yookaan bakki nuti jirru bakka shabakaa hin qabne ta'uu danda'a. Yeroo sana nama biraa irratti hiine nama biraa sanarra yoo deemaa jiraate haala itti ofirraa illee deebisuu dandeessanu isinitti agarsiisaa jechuudha. Innis manuma kana keessa jechuudha. Sirraan fagaannu maslaalii yeroo lama gootanii duwwaa lama gootanii maslaalii kana gootanii jechuudha. Yeroo maslaalii kana gootanii jettanu akkasitti hiitanii sendii gootanii jechaadha. Akkanatti yeroo sendii goone jenne call forwarding all successful ka jedhu kana isinii fida jechuudha. Yoo namni ofirratti isin hidhee hin jiraanne haala kanaan barreeffama kana fidee isin agarsiisa jechuudha. Yoo namni ofirratti isin hidhee hin jiraanne jechuudha. Inni lammaffaan kanadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo yooniif teeleenii kan ofirratti nu hiitee jirtu ta'ee yookaan namni karaa teeleetiin nu hordofaa waan jedhamu jira tokko gaa'oo dhageessaniitu ta'ee yoommoo namni karaa teeleetiin teeleen sin hordofaa jirti yookaan shakkitan ta'ee kanas immoo ofirraa ilaaluudhaaf Najima Maslaalii 21 maslaalii jettaniitii akkanatti barreessitu jechaadha. Egaa arguu jirtanii Najima Maslaalii 21 maslaalii jennee barreessineetii amma sendii goonaa jechaadha. Kusuma gadii kanarratti yeroo kana sendii goone jenneen yoo akkanatti isiniif fidee jedhee call forwarding ammas akkuma isa duraa sanatti yoo isiniif fidee namni tokko isin hordofaa hin jiru jechuudha. Namni akka isin hordofaa hin jirreyyii beektuu jechaadha. Akka kanatti yoo immoo diijitii kan teelee duwwaa 2519 koodii biyya jirtanu yoo ka fidu ta'ee jedhee sun kan teeleeti sunumaa tokko wanni isin sodaattanullee hin jiru jechaadha. Inni biraa immoo kanadha jechaadha. Wanni isin sodaattan hin jiru jechuudha. Lakkoofsa diijitii hanga 43 yoo ka fide yoo kan teelee biyya keessa jirtanu. Inni biraadha immoo pilistoorii akkamitti sirreeffannaa waan jennudha jechuudha. Pilistoor error ka jedhu haala itti sirreeffachuu dandeenyu isas isinitti agarsiifnaa jechuudha. Innis immoo asumarraa yugaan asirraa deemutti hin jiru. Najima maslaalii gootanii 99 duwwaa gootanii
maslaalii kana gootuu jechuudha dhiifama duuban deebi'aa irraan achi na dabarsee najima maslaalii 99 duwwaa yeroo goone jenneen yoo maslaalii tuunne kallattumaan achi nu dabarsa waan ta'eedhaa fi haala kanaan barreessitanii pilistoorii keessan illee sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Pilistoor kan pilistoor error ka jedhu jechuudha. Amma maslaaliitti bu'ees agarsiisa yeroon akkanatti fidee isinii bahee jedhee irraan gadiitti akkanatti fidee waan garaagaraatti kan inni baasee jiru isin kana keessa kunuula kanan itti mare kana delete dispense logout ka jedhu kana logate logacat ka jedhu kana isa rukuttanii jechuudha. Dilitii kana walumaan rukunnee ilaalla yeroon akkanatti rukutte jedhee delete jedhaa jira amma kunoo sana booda okay kana tuqxuu jechuudha. Okay kana tuqxanii keessaa baatanii kanumaan sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Inni xumuraadha ammoo barumsa kiyya gaasiniif hanga gabaabsa jawala keessan originala keessattuu jawala Samsung iPhone tun taane jawala Samsung irratti Android irratti sinuma taa'achuudha jawala J7 J8 kana J5 4 Samsung adda addaa jechuudha A5 irrattis A7 irrattis akka itti ilaalachuu dandeessanu najima innis kunoo akkuma arguu jirtan najima maslaalii 73 53 maslaalii kana gootanii jechuudha. Yeroo maslaalii kana gootanii jettan speakerii garaagaraa bluetooth kaameraa yeroo jawala haddisii bittanullee yeroo Samsung bituu feetanii raqama kanatti naqxanii illee ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Garuu asirratti bilbila kanarratti waan kana naaf hin finne garuu bilbila kana irratti naaf fidee jira mee isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya asirratti kunoola jawala kana irratti naaf finne kana irratti isinitti agarsiisu jira. Raqamni kun egaa moobaayila addisii yeroo bittanu bluetoothii isaa speakerii isaa nagaadha moo nagaa miti haala ittiin ilaalachuu dandeessanu warroonni jawala addisii bitattanullee haala kanaan irraa fayyadamuu ni dandeessu isiniin jedha. Raqama najima maslaalii 7353 maslaalii kana hashtag yookaan kana yoo gashinee jennee maal akka nuuf walumaan ilaallaa jechuudha. Garuma sanattan isin dabarsaa jechuudha. Raqama kanarraa kooppii godhachuu ni dandeessu yookaan sammuutti illee qabachuu ni dandeessu jechuudha. Warri moobaayilii bitachuu feetan speakeriin isaa kun nagaadha moo bluetoothiin isaa kaameraan isaa kana keessatti arguu dandeessu jechuudha. Yeroo akkasitti dhufee jedhee inni tokkoffaan kun speakerii sautii kan keessootii jechuudha. Keessoo jechuun yeroo nama naasamu sagalee gadi qabdee sagaleen isaa kun ni dhaga'amu jechuu garuu kan kun sagalee waan hin dhaga'amneef dhaga'amu jechuudha. Inni sadaffaarraa kun immoo speaker isa jedhu kana yoo kan isitti dhaga'amu ta'e speaker ka jedhaaru kana jechuudha. Inni kaan immoo kunoo bluetooth ka jedhu torbaffaa kanarrattis argaa jirtanii. Gara siitingii isin dabarsaa jechuudha. Amma kunoo as keessa gara siitingiitti na dabarsaa jira jechuudha naanii akkasitti bluetoothiin keessa illee nagaa ta'uu egaa waan garaagaraa kunoo asirratti akkaataa kaameraa waan hundayyuu hanga diijitii lakkoofsa 12tti kan inni fidee jiru akkasitti irraa baruu dandeessuun isiniin jedha. Egaa barumsiin irra qabadde dhufe kana fakkaata. Haga barumsa biraatii walitti deebinu baay'ee nagaatti naa turaan isiniin jedha. Egaa yuutuubii kiyya sabiskiraayibii laayikii sheerii na gochuudhaan akkana jajjabeessitan akkana bira dhaabbattanuun isiniin jedha. Waan na dhaggeeffattaniif galatooma.